So data value chain. What is data value chain? Why data bal'inaan ilaalleerra. Data value chain describes a process of data creation and the use. Dataan kun egaa life cycle qabanneerra input, processing, output jira. Kunneen kun immoo erga creation of data hanga create gochuurraati hanga itti fayyadamutti processing jiru data value chain jedhama jechuudha. From first identifying the need of data to its final use and possibly reuse, of course. Hanga sittidha jechuudha. Data hanga even data create gochuurraatu hin taane barbaachisummaa data sana identify godhanii data create godhanii yookaan data sana gather godhanii hanga process godhanii finally hanga itti fayyadamanitti kan jiru data value chain jedhama jechuudha. Data value chain is introduced to describe information flow. Describe the information flow within a big data system as a series of steps needed to generate the value and the useful insight from the data jechuudha. Big data maaloratani yaada keessan galina we will see it. So data value chain is any combination of two or more data element added data item jechuudha dandeenya jechuudha. So data value is average of a set of data value. Data chain jechuun chainidha. Maalidha wal qabatanii wantoota deeman chain data chain processii jalqabaan gadhumaa jiranidha data value chain jechuuni. Value immoo barbaachisummaa data dha jechuudha. Average of a set of data value. Okay, it's a way of describing it in a data analytics ida gaafa describe ta'udha. Step 1 yookaan data analytics keessatti data value chain stepota kana qabu. Data acquisition jalqaba yeroo data create goonu yookaan capture goonu yookaan data argannudha. Achi gaafa analyze goonudha. Data analysis, data curation, the whole management process, data store goona data process ta'e achi booda. So starting data value chain, the first step is data acquisition. Data acquisition kana keessatti it is a process of gathering, filtering and cleaning data before it is put in a data warehouse. Bakka database keessa yookaan data storage warehouse kan jennu data warehouse saayinsii guddaadha. Keessa kaa'amuun dura dataan funaaname kuni filter ta'a, clean ta'a, wantoota miss ta'an keessaati filter godhame yookaan bakka buufame warehouse keessa kaa'ama jechuudha. Any other storage on which data analysis can be carried out. Data warehouse alatti database illee ta'uu danda'a jechuudha. Later used at data analytics. Data analysis keessatti booda waan nu fayyaduu fi data kana gather filter goone clean erga goone store goone jechuudha. Either data warehouse yookaan immoo database yookaan file tinis haa ta'u. Of course, data acquisition is one of the major big data challenge in terms of infrastructure requirements. Kuni data argachuu rakkisaadha yookaan argachuu yookaan argatanii filter godhanii clean gochuuni yeroo hunda dataan kuni baay'ee rakkisaadha. Maaliif dhugummaa quality impurity garaagaraa waan qabuuf as keessatti data acquisition baay'ee step cimaadha jechuudha. Data acquisition answers the following questions. How do we get data? Data akkamiin argachuu dandeenya? What kind of data do we need? Of course. Who owns the data? Warri gaaffilee kana kan deebitu step data acquisition kanadha jechuudha. Itaane erga data acquisition darbineeti store goone irra filter goone qulqulleessinee keenya irra amma gara analysis itti deemna jechuudha. So data analysis is making a raw data acquired amenable to use. Fayyadamuuf akka ta'utti gochuu jechuudha jechuudha. In decision making as well as domain specific knowledge. Gaafa kana jennu decision making keessatti nu gargaara maal kan jennu
data sana analyze yoo goone fakkeenyaaf haala qilleensaa boor kana haala qilleensaa yoo fudhanne data kana argachuu dandeenya bakka garaagaraarraa sana fayyadamne analyze erga gooneeti decision making ifaan nu gargaara yookaan immoo beekumsa roobni roobuu danda'a kan jedhu amma beekumsadha. Decisioning keenya maal ta'uu danda'a roobni waan roobuu fi taanee maal gochuu akka qabna dibaabee qabachuu qabna inni yaaduu danda'u keenya decision akka end useriitti akkasitti yaaduu dandeenya. Akka dhaabbataatti immoo kanaa ol ta'aa jira. Data analysis involve exploring, transforming and the modeling of data with the goal of highlighting relevant data, synthesizing, extracting useful hidden information with a high potential from a business point of view. Okay, dura sammuu keessaa maal qabna gaafa analyze goonu business point of view jiraachuu dhaabbata fakkeenyaaf akka dhaabbata bilbila oomishuutti Samsung taanee hojjenne bilbila taanu baasuudhaaf customeriin yookaan maamiloonni bilbila akkamii akka barbaadan dura business pointii qabnaa jechuudha. Achirratti hundoone data erga funaanneeti explore goona, transform goona, process jechuudha, rearrange gochuudha, model goona jechuudha. Representation formal ta'e model goona. Model jechuun wantoota irregularity qaban keessaa baasne waan important ta'e qofaarratti fuulleffannaa jechuudha. Focusing on only the important things, modeling jennaa jechuudha. Achi taane related areas include data mining, business intelligence and machine learning. By the way, data analysis is a big science. Science baay'ee guddaa fi market ammarratti bakka guddaan qabudha data analysis. Data curation kan jennu kun immoo it's about management, active management kan jennu kanadha jechuudha. Processii yookaan step life cycle data value chain kana keessa jiran hundarratti data curation kun barbaachisuudha jechuudha. Data curators kan jedhaman specialistoonni jiru. Isaanii control god, manage god overall supervision to ensure it meets the necessary data quality and requirement. Warra kana eegsisuudhaafi quality kana yookaan expected quality kana eeguudhaafi management active ta'e barbaada jechuudha. Data curatoroonni jiraachuu qabu. Is a process of extracting important information from a specific task. Kanadha jechuudha. Data creation process can be categorized into activities such as content creation ta'uu danda'a. Wanta visual ta'e yookaan wanta dhaga'amu contentii namni consume godhu create gochuudha. Selection, filannoo, classification, transform, preservation yookaan akka fayyadutti ol kaa'uu jechuudha. Validation immoo cross checking yookaan quality kana meet gochuusaa kan nuti ittiin ilaallu validation dha jechuudha. Steponni kun yookaan activity dha warri kun data curation keessatti. Data value chain keessatti storage taane data analyze erga ta'eeti store ta'uu qaba jechuudha. It is a persistence and management of data in a scalable way that satisfies the need of applications that require fast access to the data. Data erga analyze gooneeti bakka ta'etti store gochuudha. Bakki ta'e suni salphaattii fi ariitii guddaadhaan access gochuu danda'uu qabna jechuudha data ol keenya sana. Yeroo baay'ee relational database management system yookaan database relationally bifa structured ta'e samsina sinittime structured row and column idhaani RDBMS kana keessa store ta'a yeroo baay'ee. RDBMS kun egaa database formii systemii yeroo dheeraaf turedha. Nuti illee yeroo dheeraa beekna jechuudha. Which is about 40 years. And the last thing we do in a data value chain is data usage. After data storing, data usage itti fayyadamuma. It covers data-driven business activity, need access to the data and its analysis. The need for access to the data and its analysis. Data sana argachuu fi analysis ka store ta'e sana itti fayyadamu jechuudha.
analysis dabalate prediction isa wanta barbaachisu itti fayyadamuudha. The tool needed to integrate the data analysis within its business activity. Data keenya erga store gooneeti use gochuudhaafi toolii nu barbaachisa jechuudha. Dashboardii garaagaraa jiru decision making idhaaf kan nu gargaaran. Data usage in a business decision making can enhance competitiveness through reduction of cost. Dorgomummaa dabalachuudha. Data kana analyze goone ol keenye itti fayyadamuun dorgomtummaa sirrii dabalachuudha. Dhaabbanni data real data irratti hundaa'ee customer yookaan maamila tajaajilu yoomiyyuu kufochuudha. Yoomiyyuu dorgomaa cimaa akka ta'u agarsiisaa jechuudha. So coming to the big point. Big akkuma maqaasaa, what is a big data? Big data. Data guddaa jechuudha. Yeah, of course. Jechisaallee descriptive idha. Garuu guddina data qobaa miti kan matter godhu as keessatti. Big data is a term for collection of data sets so large and complex that it cannot be handled with a single computer. Amma data nuti qabnu data nani qabamu hundisheeyu computer kanarra jirti, laptop kanarra yoo baay'ate hard disk terabyte tokkodhaani backup qabadha, flash garaagaraadhaan flash drive kana miti big data jechuun. Big data jechuun data large ta'e baay'ee guddaa terabyte tuun taani data zettabyte garaadhaan safara guddaa qabaatu fi complex ta'e jechuudha. Complex ta'e structured qofaatu taane semi structured and unstructured kan dabalatu computer qof driving kun kan danda'u dandeenye jechuudha. It becomes difficult to process using on-hand database management tools or traditional data processing application. Big data science kun maaliif barbaachise? Data har'arratti produce ta'a oolu baay'ee guddaa waan ta'eef complex waan ta'eef computer amma qabnu kanaaf database amma qabnu kanaani process gochuu store gochuu itti fayyadamuun nu ulfaata jechuudha. Kanaaf concept haaraa barbaada which is called a big data. So big data gaafannu of course to represent very large data set. Data set jechuun a set of data jechuudha. Data bifa garaagaraa qaban bakka tokkotti yoo waamu data set jechuu dandeenya. It can be characterized by the following V's, 3V or 5V jechuun dandeenya. V'n kun maal bakka bu'aa? Tokkoffaa big data as a volume bakka bu'a. 5V jennee yoo fudhanne 5V volume gaafannu the vast amount of data generated in every second. Data generated in every second. Data ammamti produce ta'a ola internetii kanarratti secondii tokko keessatti. Guess what? It's so large. Data generated from email, social network sites, photos, videos, sensors, and oh my god, data generated in zettabytes. Secondii tokko keessatti zettabyte dhaan guyyaa tokko keessatti zettabyte dhaan data generate ta'uu danda'a jechuudha. Zettabyte jechuun gigabyte triliyoona tokko jechuudha. Gigabyte triliyoona tokko jedhe. Okay, this increases data set makes too large to store and analyze using traditional approach. Kuni ol kaa'uudhaafis analyze gochuudhaafis ni ulfaata traditional karaa dura ammaan jiru kanaan. Now with a big data technology, kanaaf big data technology kana fayyadamuudhaan we can store and use this data to help us to manage things or help with distributed systems. Distributed system jechuun instead of storing or using data at specific location tokkorratti yookaan computer tokkorra kaa'us bakka garaagaraa distribute caccabsanii bakka garaagaraa kaa'u yookaan fayyadamuu jechuudha big distributed gaafin.
The second V is a varietiness of the data. Variety gaafa jennu sila volume ilaalle guddina isaa, amma variety jechuun different data types. Data type garaagaraa jira jechuudha. Akkuma sila isiniin jedhe structured, semi-structured and structured kan jennu data analytics keessatti the three biggest data types. Kanneen kaanis wal keessa galoodha wantoonni kun jechuudha. So only focused to deal with only structured data which neatly fit into tables and the relational database and a structured database like MySQL database. MySQL in RDBMS database ida sinin jedhedha. Data structured ta'e kan ol kaa'u database system ida. Specifically fakkeenyadha isheen kun MySQL database kun. Now arratti 80% of data is unstructured and they cannot be put easily into MySQL database or whatsoever traditional databases. Percentage and data arratti produce ta'u unstructured data jechuudha. Data sensorota, video, photo, social media, email garaagaraa irraa produce ta'aa oolu percentage and data isaa unstructured. Kana akkamitti handle goona? We need big data system technology adda ta'e barbaanna jechuudha. Kuni variety jedhama. The third V is veracity. Refers to messiness or trustworthiness of the data. Also refers to uncertainty of the data. Ankuma data guddate, ankuma data gosti data baay'achaa deeme qulqullin yookaan qulqullinni data sana baay'ee rakkisaadha jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf Facebook irra fudhanne namoonni baay'een haiduu kikiki maaloo emoji garaagaraa fayyadamu. Think of this. Warri kuni kikikiin amma hiikan qabu. Fakkeenyaaf nuti bare malee formal goonee fayyadamna ta'e hiikan qabu jechuudha. This is the reason veracity kan jennu uncertainty of data or trustworthiness dhabuu isaati jechuudha. Data kanneen akkamitti clear goone data trust irra of goonu hiika kennuu danda'u akkamiin argannaan jedhu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf technology har'a jiruuni wanta kana manage gochuu dandeenya. So we need still big data technologies. So big data technologies and analytics now allow us to work with this type of data. Okay? Gara fuulduraatti yookaan har'arratti itti fayyadamamaa jirra garuu in a future because this course is about emerging technologies. Technology kunneen hin barbaachisoo jechuudha. The fourth V is the velocity. Velocity refers to the speed at which data generated. Ariitii in data kuni generate ta'udha. Qaqqabaan jiru jechuudha. Let's say Twitter irratti postii meeqatti godhamaa oola guyyaa guyyaatti yookaan secondii tokko keessatti. Okay. Guyyaa tokko keessatti Twitter irratti postii meeqatu viral ta'a. Postiin tokko viral gaafa ta'u share yookaan tweetii meeqaan Facebook irratti ilaaluu dandeessu. Immoo TikTok jira. Warri kun warra social media qobaadha. After all it is data. Waan fedhe yoo ta'e data dha wantoonni kun. This indicate velocity. Ariitii dataan ittiin guddatu yookaan generate ta'udha. Kanas manage gochuudhaaf kan nu barbaachisu big data or data analytics technology gurguddaa ta'e nu barbaachisa. The fifth V is the most important is a value. Barbaachisummaa data dha jechuudha. Maalet. So barbaachisummaa data, having access to big data is no good unless we turn it into value. Data amma kana qabaachuun yoo dataan sun trustworthiness hin qabu ta'e uncertainty baay'atoo ta'e data guddaa qabaachuu jechuun tuullaa cididha jechuudha. Uma faayidaa hin qabu. Kanaaf we have to make sure that the data is have a value. It ensures that huge data is available to business context. Collector
collects the big data analysis. It makes available in the test cases required for business. So the main core point of this value is this one, and this one. If the data is not useful or have a value, why do we need it? Canada. Akkasitti visualize gochuu dandeessu. Nan darba video pause gootanii warreen kana ilaaluu dandeessu. Next, it's about clustered computing and the Hadoop ecosystems. Kan jennu ganadha. Garamitti deemaa irra data meaning maalummaa data information irraa kaane gara data analytics seenne achi booda gara big data seenne achi booda fakkeenya big data toolota jiranii wajjin ilaalla jechuudha. What is cluster computing? Cluster walitti qabama kompiitaroota yookaan immoo bifa distributed inni kompiitara 10 bakka garaa kudhan keenye communicate godhanii akka hojii tokkoon hojjetan gochuun ni danda'ama jechuudha. We can call them a cluster. Hojii wal fakkaataa wal tokkorratti hirmaatanii cluster computing hojii wal gurgaaran cluster computing jechuu dandeenya jechuudha. Because of the quantities of a big data, individual computers are not adequate, as I have told you. Kanafi, to better address high storage, computational needs a big data computer cluster to better fit for the size of data. Kanafi, guddina data kanafi, computer tokko gaawaan hin taaneef computerota cluster ta'anii better performance qabanii high storage and high processing speed irra qaban barbaachisan. So we can give different tasks to different computers. Computeronni clusterii tokko keessa jiraatan taskii tokko hojiin tokko jira, hojii sana caccabsanii qobaatti hojjetu achi combine ta'a walitti fidan. Kanaafi ariitiin hojii tokko hojjennuun dabalee jechuudha. Kuniga, this seeks to provide a number of benefits. Cluster computing qabaachuni, resource pooling, high availability and easy scalability jechuu dandeenya jechuudha. Resource pooling gaafannu combining available storage space. Resource pooling gaafannu combining available storage space. Computer tokko terabyte tokko qaburra fayyadamurra computer 5 terabyte 5 walitti daamee qabutu gaariidha jechuudha. Maaliif processor mataa isaanii qabu, storage mataa isaanii qabu. Namni computer tokko jaafa fayyadamu computer 5 kana irratti hojii hojjechuu danda'a jechuudha. So resource pooling jedhama. Kunin distributed computing keessatti fakkeenya gaariidha. Fakkeenya baankii of fudhatanii buukii tokko Finfinneetti banatanii copying data keessanii account keessanii serveroota baankii sanarraa bakka garaa jiraachuudha. Bankiin Finfinnee sun jiru yoo bade yoo gubate illee jechuudha. Account keessanii Adaamaa deemtanii fayyadamuu dandeessu. This is cluster computing. Fakkeenya cluster ta'e distributed computing ta'uu danda'a jechuudha. Resource pooling in storage ta'uu danda'a, CPU fayyadamuu danda'a, memory pooling ta'uu danda'a jechuudha. Warreen kuni resource pooling jechuudha. Requires processing large data set requires large amount of all the three resources: CPU, memory and storage. Cluster computing provide us high availability, provide varying level of faulty tolerance, faulty tolerance and availability jechuun rakkoon tokko serverii yookaan computer clusterii keessa tokkorra toomu'ame daataan keenya baduu jechuudha. This is faulty tolerance. Yookaan immoo computer cabe sana easily recover gochuun danda'ama tolerant waan ta'eef jechuudha. Availability jechuun immoo sa'a 24 guyyaa 7 keessatti fayyadamuu danda'uu keenyadha. This guarantee to prevent hardware and software failure from affecting access to data and processing it. Kuni availability jennaa jechuudha.
easy scalability jechuun immoo easy scalability jechuun cluster makes it easy to scale horizontally by adding additional computers. Kompiitaroota clusterii jedhaman 5 walitti hidhatan yoo qabaanne kompiitara 5 kan biraa yookaan JFA kompiitara tokkotti dabaluu barbaanne network sana keessa galchuudhaaf salphaadha. We call it scalability jechuudha. Kanaaf amma kompiitara 6 irratti hojii hojjennaa jechuudha. This is called easy scalability. Kuni one important attribute of cluster computing jechuu dandeenya jechuudha. Kanadha. If you think about cluster computing or cluster, there are challenges in a big data. The first challenge could be single central storage. Single central storage ta'uu danda'a. Storage laptop ko kuni asumarra jirti. Processor CPU ko asumarra jira. Storage data an qaba asirra jira waan ta'eef hard disk kanaa yoo ka'ee fail godhe data an kun bada jechuudha. Kanaafi solution isaa distributed storage fayyadamuudha. Network irratti godhanii distribute gochuudha jechuudha. Serial processing is rakkoo isa tokkodha. Kana jechuun hojii 5 asirratti hojjedhu ta'e CPU ko hojii tokko takkaatti hojjechuu danda'a ta'e waan ta'eef serialidha tokko tokkoon hin hojjechaa deemaa jechuudha. Akkas gochuudha hojii 5 kana network distribute ta'e irratti yookaan cluster irratti parallel hojjechuu danda'a. Hojii 5 kompiitara 5tti kennine tokko tokko hojjetu jechuudha. Kuni solution fi problem jirudha. Lack of ability to process unstructured data. Kunis rakkoodha akkuma amma siliin jedhe. Kanaafi big data barbaachisaadha. Ability to process every other type of data including structured, semi-structured and unstructured can process godhu big data solution kanadha jechuudha. Fakkeenya big data yoo fudhanne you can take it Hadoop and it is Hadoop and it is ecosystems kan jedhaman kuni fakkeenya big data framework amma market irra jirudha. Hadoop is open source framework intended to make interaction with big data easier. Big data kana wajjin interaction qabaachuudhaaf access gochuudhaaf use gochuudhaaf kan nu fayyadu Hadoop dha jechuudha. Open source framework dha. Namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Hadoop kana masters class keessatti computer science keessatti baradhe of course. Isin kun jira jettanii baruudhaaf dhiyaate malee koorsii kanarratti I don't think practically wanta kana deemtanii akkasni wanta jettan mini garuu big data keessatti framework jira yoo jedhame Hadoop and ecosystem isaa dabalatee jechuudha. Ecosystem jechuun toolota kan biraa software qabaa jechuudha. Hadoop kun it is framework that allow for distributed processing of large data sets across cluster of computer using simple programming model. Programming salphaa fudhate hedduu code hedduu complex ta'e ton barreessini framework kanarratti Hadoop kanarratti distributed processing kana data guddaa ta'e manipulate gochuun danda'ama jechuudha akka yaada Hadoop kanarratti. 4 key characteristics of Hadoop are it is economical, reliable, scalable and flexible jechuu dandeenya jechuudha. Economical kan jennu its system are highly economical as ordinary computer can be used for data processing. Okay? Economical jechuun in case of time, in case of cost, yoo laalle in case of knowledge illee yoo laalle haala salphaatti namni beekumsa detail ta'e in fayyade in qabaatin abstract waan ta'e jiruu fi namni kamuu itti fayyadamuu danda'a. Economical gaafennu perspective garaagaraadhaan ilaaluu dandeenya. Reliable jechuun immoo irratti of gatuu dandeenya. Because it is resistant to hardware failure, because it is tolerant to faulty tolerant and it is also available. Kanaafi irratti reliable jechuu dandeenya. Kan trustworthy dha jechuudha. Scalable gaafennu it can be easily grow horizontally and vertically jechuu dandeenya jechuudha.
clusterii yookaan Hadoop kana keessatti distributed computerota Hadoop jala jiran kana computerota irraa itti da'uu irraa hanqisuu oliif gad data dabalu bandwidth hir'isuu dabaluun easily scalable manipulate gochuun danda'ama jechuudha akka admin tokkotti. Flexibility, it is flexible and you can store as much structured and unstructured data. Hadoop kana keessatti warreen kuni data type in murteessoo jechuudha. Okay, what is the ecosystems of Hadoop? Yoo jenne Hadoop has an ecosystem that has evolved from 4 core components. The four components of Hadoop ecosystem sources can evolve kan godhe data management phase in jira, access level in jira, processing jira, storage in jira jechuudha. Warreen kuni 4 core components kan jennu kan ecosystemii Hadoop jennudha jechuudha. Kun asirratti fakkeenyota kana pause gootanii ilaaluu dandeessu. So big data life cycle in Hadoop keessatti life cycle in yookaan life cycle in maalin jedhe life cycle is afaan Oromoo. Okay, big data life cycle in Hadoop there are 4 life cycles. Basically ingesting data into the system, data Hadoop system itti galchuudha. Processing data in a storage, in a storage data kenya storage yookaan kuusaa Hadoop keessa jiran process gochuudha. Computing and analyzing the data, process gochuu fi analyze gochuun garaagaradha. And visualizing the result, output yookaan dhuma isaa immoo bifa visual ta'e bifa images haa ta'u videoodhaan bifa decisionii argachuu dandeenyuuni visualize gochuu dandeenya jechuudha. So ingesting, processing, analyzing and visualizing are those steps of life cycle of data in a Hadoop ecosystem. What is ingesting data into the Hadoop or into Hadoop systems or ecosystems? It is the first stage in a big data processing is ingest kan jennu first stage galchuu jechuudha. Data is ingested or transferred to Hadoop from various sources. Data kana dura qabnu database, relational database ta'uu danda'a, system data ta'uu danda'a, local file ta'uu danda'a. Local filing kun gaa fakkeenya unstructured data, database kun immoo fakkeenya structured data. Warreen kana Hadoop itti ingest gochuudha. Inni kaan immoo component of Hadoop ecosystem keessa scoop kan jedhamu jira. Scooping kun transfers data from RDBMS, relational database management system, to HDFS, whereas Flume transfer event data kuni maal to maal godha kan jedhudha asirratti suura kanarratti. Scooping kun bakka kana jirti. Data keenya data qabnu kana gara taanutti steps taanutti kan dabarsitu jechuudha. Data MySQL database irraa yoo qabaanne yookaan relational database tokko irraa yoo qabaanne yookaan file yookaan kan irraa yoo qabaanne gara as keessaati gara database kan biraatti nu dabarsite jechuudha. Database HDFS jedhamu faa ni qabaata jechuudha kuni. Inni kaani processing stage dha kana afuraffaa keessaati processing, the second stage. In this stage data is stored and processed. Okay, processed gaafa nugaa kuma siniin jedhe rearrange gochuudha, reorganize gochuudha, filter gochuudha, clean gochuudha. The data is stored in a distributed file system called HDFS, and the NoSQL distributed data, the HBase. HBase in NoSQL database ida, distributed file kan jennu HDFS ida jechuudha. Spark and MapReduce perform data processing. Data process kan godhu dura maalla data keenya bifa distributed ta'e store ta HDFS kana keessatti ittaane kan inni
bifa unstructured dhaan taa'u no SQL formiidhaan kan inni taa'u immoo HBase kan jennu kana keessadha. Processoroonni kan akka toolonni process godhani Spark fi MapReduce kan jennu kun jecha lamadha, map and reduce. Bifa technical itti fayyadamu takka map godha takka reduce godha. Kuni process gochuudhaaf fayyada jechuudha. Inni taanu computing analyzing the data da. It is the third stage. Here data is analyzed by processing frameworks such as Pig, Hive and Impala. Warri kuni componentota Hadoop anisinin jedhedha. Pig kan jennu kuni converts the data using map and reduce, then analyze it. Data Kenya bifa map fi reduce. It map, then it reduces. Then finally it will analyze it. Hive is also based on the map and the reduce programming. It is most suitable for structured data. Okay. Kunneen guide taken my jechota technical. Just you can take them as they are. Okay. Visualizing the result. Kunimmo finally erga process koneti erga analyze koneti data kenya result isa output isa agarsiisudha. Visualization kuni bifa chart graph representation garagaraadhaan ta'uu danda'a. That is the fourth stage in access, which is performed by tools such as Hive and Cloudera jedhaman kuni fayyadamuudhaan tools and Hive tools. The fourth stage access, which is performed by tools such as Hive and Cloudera search jedhaman kana fayyadamuu dandeenya. Stage kanarratti analyzed data can be accessed by the user, end user. Customer isa ta'u, management isa ta'u, finally data kana access godhu, visualize godhe irraati insight argata jechuudha. Thank you. So walumagalatti yaanni data science kun jira maal jechuudha. We have data and then we need a way of getting insight from it. Data qabnurraati information fi insight argachuu qabna. Insight jechuun knowledge ta'uu danda'a. Knowledge kanarratti hundoofnee immoo prediction argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafi ammarratti dataan produce ta'an baay'ee guddaa waan ta'aniif ariitiidhaan speediidhaan varietyidhaan velocityidhaan gurguddoo waan ta'aniif technology amma nuti qabnu database nun amma qabnu efficient waan hin taaneef big data technology kan jedhamu dhufe jechuudha. Big data technology kuni framework kanneen akka Hadoop kana fayyadamuudhaan format data nuti qabnu dura fuune gara big data format jijjiirraa jechuudha. Distributed goona unstructured bifa ta'eenis store gochuu dandeenya jechuudha. Kana booda data keenya zettabyteidhaan produce ta'u kana insight yookaan beekumsa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Akka end userittis akka managementittis jechuudha. Video kana yoo jaallattaniitu ta'e like, share, subscribe gochuun dagatina. Chapter ittaanu akkan isiniif hojjedhu chapter 3 yaada keessan naa barreessaa yoo isinitti tole, yoo isinitti hin tolles naa barreessaa waan isinitti fakkaate dhaga'uun barbaada jechuudha. Galatooma.